بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota Amziyaatu Biyyakum nagaa fayyaa keessanii naga jirtanii bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii isin biraa jiraatu baga naga jiraattanii baga rabbiin sa'aatii kanaan nagahaan tikfatee rabbiin nagahaan sa'aatii kanaan isin eegesiniin jedha. Akkasuma immoo warroonni amantaa biraas taatan ashama harka fuunee akkam nagaa fayyaa keessanii naga jirtu baga naga jiraattanii. Amziyaatu Biyya subscribe like share gochuu hin dagatina. Nutti dabalamuudhaan maatii keenya ta'aa isiniin jira. Maatii keenya ta'aa yaadaa fi qeeqa qabdanis koomentii naaf kaa'uu hin dagatina. Isiniin jedha walaa guddifnuu guddisuu aadaa keenya haa ta'u Oromoo koo. Har'aan sana maal qabadhee dhufee jettanii har'aan sana wallaahi viidiyoo takkaan osuma akkanumaan YouTube irraan deemu argee garaana nyaattee hedduu takkaan viidiyoo isaan garaana nyaattee nani argee anillee wanta natti dhagahame tokkoon jira irraan dubbadhee dhufee jechuudha. Viidiyoon sunis dubartii biyya Arabaati. Dubartii biyya Arabaa tanattiin laffaatee dadhabdee akkasuma waan dadhabbii ofii kana yoo dhabdu baay'ee nama gaddisiisa. Akkasuma immoo hamilee namaatti iyyuu cabaa. Viidiyoo akkaan hamilee namaa cabsituun argee anillee baay'ee garaana nyaattee onnee koo nama deessite jechuudha wallaahi. Akkasii viidiyoon sun kana fakkaatti wajjin ilaallaa hanga dhumaatti nafaana tura. ሲጀምር ለምንድን ነው እንዴ ካመጣሱት እናንተ ስደት ዓለም ውስጥ ሆናችሁ እሱ ኢትዮጵያ 10 ጫት ቤት 10 otoo buleetti kan keessa kutaatee maal siddagahan ana akka kootti wallaahi hedduu tokkoon itti hedduu tokkoon itti jettee yoo isuma nama gaddisiisase namni kijibe tabba baatti fakkaatu malee tabba hanqata bakka yaada sana hanqata namni kijibe jechuudha. Jibaan bultii ijaaramtu waliin sobina adaraa keessan waliin sobina sobaan bultiin ijaaratu yoo gootee jirta ta'e godhee jira yoo hin gooneef ta'e hin goone jedhu maal amam jettiin fiigdee dhufteetiin isa kana viidiyoo kana waraabuuf akkasii gammaddee dhuftee miceetti kanas gammachiisee abbaa warraa isiis gammachiisattee fiigdee dhufte hagam rifattee jirti. Isiin baay'ee badheedhaa jechuudha. Gaafa isii mataa isii taate akkam taati maal irra geessisi? Maaf akka namaatti yaadanii hamilee waliitiif maaf hin yaadne namaa? Kan akka kootti wallaahi baay'ee garaa nyaata viidiyoon kun baay'ee tokkoon onnee kollee cabsee daraa keessan haadha warraa keessan sobuu yaadina obboleettii keessan sobuu yaadina. Dubartiinis abbaa warraa keessan sobuu yaadina. Akkasuma obboleessa kenkee maatii kenkee sobuu yaadina. Eessa dhattaati duniyaan tun hagam irra jiraattu qaba. Sanuu duniyaaf jecha nama sobda duniyaaf jettee nama sobin gonkumaayyuu faayidaa isii hin qabu. Isiin gana fixeensa ganamaati yeroo barbaadde dhufti yeroo barbaadde kuftee serkaa baddi wallaahi. Ka dhugaan jirtu kana. Amma isiin mana ijaarradhe jettee gammaddee biyya ormaarraa galuuf hin mirqaanaa jirti. Isiin ammoo manni jiru yoo jedhamu እሱን የላከላት ይኸው አልቆለታል ሁሉ ነገር ጨርሻለሁ ብሎ ይኸውላችሁ baay'ee namatti ulfaata. ይኸውላችሁ እኔ ምን ልበላት wantoota akkanaa kanarraa maaf waliin gorsine ወይ ትደረድራለች እኔ ምን ልበላት tokko waa balleessee sanee fakkeenya fudhatee itti dabalee balleessaa hin fakkaata dhugaa rabbi. እኔ ቤት ውስጥ akkasii viidiyoo kana waan isin irraa hubattan ammoo koomentii barreessaa isiniin jedhaa jajjabaadhaa fayyadamaa fi gaarii jedhattii viidiyoo kana waraabde immoo iddoo tokko galatoomuu afaan isiis kan hin beekuun dhagahaa garuu dhagayetti inni kun cabsee iddoo tokko galatoomii isin jedha. Viidiyoon kinoo akkana jirti wallaahi viidiyoon baay'ee
ቤቱን ከፈትልኝ አሁን ራሱ እያልኩት ነው ግን ይከፍትልኝ አልቻለም ቤቱን dubartii takka kan taanetti dhufee hafuun hamilee nama tokko kan walitti qabuun dhiiras ta'e dubartiis ta'e islaamis ta'e kiristaanas ta'e yaani namni kamuyyuu akka ilma namaa tokkotti garaa nama nyaataa maaf wal nyaatanii waliin hambifannee maaf wal miidhanii waliin hambifannee namni wal miidhuun maaliif barbaachise bu'aan miidhaa nama tokko miitu irraa ati argattu maalidha maaltu jira bu'aan hin jiru waa tokkollee wallaahi nama tokko sobaan miitee kijibdee miitee ofii keetti xiqqeeffamtaa gatiin atammoo argattu sin jiru gatiin nama kijibanii argatanis hin jiru jechuudha kanaaf kijibni hin barbaachisu wallaahi kijibni gadi nama xiqqeessaa deemu malee taqabduyyuu si dhabsiisaa deemu malee kijibni gonkuun hin barbaachisu jireenya kee keessatti keessaafuyyuu jireenya bultii keessatti kijibni hin barbaachisu wal kijibni hin barbaachisu maaf namoonni dhabamaa ilma namaa gidduudha yaa rabbi fayyadanii laaffisi wallaahi rabbi nuu haa laaffisu amrii jabaatte kulli rabbi nuu haa laaffisu dhiirrilleen dubartiin sobina adaraa keessan dubartiin sobina dubartii sobaatii yaani amalaan sosobadhaaf itti qabadha dubartii sobdanii bu'aan isin argattanii jiru keessaafuyyuu dubartii biyya hambaa keessatti halkanii fi guyyaa azibamte halkanii fi guyyaa dhiiga danfiteetiin dalagdee fiddu tokko miidhuun dararuun maaliif barbaachisa bu'aan achi jala argatan maali otoo ati naa godhi jetteeniin alattiin siif gooti dubartiin wallaahi dubartiin biyya arabaa jechuun miidhaa nama keenya Itoophiyaa jedhan nama Itoophiyaa jedhan iyyuu hin dandeessu yoo warri biyya ambaa keessa jiran jechuun garuu warri biyya arabaa qofaa miti warri biyya kamuyyuu maaliif wal cabsan hamilee walii wal cabsu maaf barbaachise